abbaan mucaa Salamuun as bahee firdi beetitti himannaa irratti banee gud. Mucaan koo akkaniin ilaallee dhorkameen jira maalii ta'een jira jedhee tuchuudha. Himannaa mana murtiitti himatee isa booda abbaan kun kanaan dura nama kaadeedha maalii jettee isheen immoo deebii deeffattee himannaan kun kufaa ta'u jettee jechuudha achi. Egaa seeraanii abbaa mucaa ishii kanaa dhaqee akka mucaa isaa torbanitti sa'aatii 4 ganama keessaa sa'aatii 4 amma sa'aatii 11 dhaqee laphee namaa dadhabsiisa. Dhugaa laphee namaa dadhabsiisa ishii kun dubbachuuf lapheen kun na dadhabe dhugaa waaqa akkam taati laata ishee yeroo murteen kun murtaa'e jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessan nagaa koo galata waaqaa ta'u. Baga jiraattan baga har'a keessanii. Egaa girgirrii gidduu kana girgirrii waan xiyyaati asumaanis girgirrii inni guddaan tokko iyyuu dhufeera jechuudha. Waan xiyyaa mucaadhuma kanaan kan isheen arrabsamaa turte haadha diqaalaa yediqaalaa innaat diqaalaa walda diqaalaa maal goote yemin jedhaa turanii. Akkanatti mucattii boosisaa turanii dubbiin kun immoo abbaa mucaatii kan jedhu tokko immoo as bahee inni abbaa mucaan kun durumayyuu faana jiraateera ta'e mucaan kun illee akkasiin jedhamtu turte haatis yediqaalaa innaatiin jedhamtu turte. Egaa yeroo duraatii fi abbummaan isaa otoo mirkanaa'iin DNA'n osoo mirkanaa'iin hafee amma immoo jechuudha. Amma immoo abbummaan mucaa kanaa akkamitti murtaa'aa jedhamee jechuudha. Kanaaf seerris immoo daa'imman yookaas ijoolleen warra isaanii maatii isaanii abbaa haadha isaanii baruu qaba kan jedhuuni. Abbaa mucaa kan jedhame kuni torbeetti sa'aatii torbaniin sa'aatii 4 hanga sa'aatii 11tti dhaqee kunuunsee dubbisuu akka danda'u murtaa'ee jechuudha. Isheenis kun akka hin murtoofnee fi uumaan dhiyeeffanne jedha jechuudha wantichi inni barreeffame suni jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma wanta akkasii kun laphee namaa hin dadhabsiisu jettani. Namichi kun abbaan mucaa kanaa jechuudha. Eessaa dhufe akkana haasa'a. Mucaan kun mucaa taanaan nama taanaan ija guunnaan hundi jaallannaan guddannaan mucaa bichaa miti haati guddannaan si jammarratoo mucaan kun guddattee haati hin guddanne ta'e abbaan kun as hin ba'u bara. Namichi aan abbaa dhadhee dhufe kun as hin ba'u bara. Innaa gudeedameenii jettis mucaan kun jechuudha. Gudeedamteetudha kan mucaa kana deessisu gudeeddaadhaan dirqiidhaan. Amma immoo aan abbaadhaa jedhe dhiirri bisma mala mataa namarraa buqqisa dubbisa. Mataa namarraa buqqisa siin jedha. Mucaan hamma kanaatti ciniinnatee baqa biyyoo nyaattee awwaara nyaattee mucaa kanas akkanatti guddistee ofiishis akkanatti guddannaan zooriin kun daardaariin kun waan biraatiif hin jedhe qaama. Namichi kun taa'ee ilaalee yeroo darbe viidiyoo wayii hojjedheen ture. Namichi waan xiyyaa akka kana gootee baga gammaddee gubadhus jedhaan ture. Galatoomis jechaa ture. Waan xiyyaan akkanatti nama guddaa taate haadha mucaas taate haadha qabeenyaas taate farmasii guddaa beekamtus taate waan baay'ee taate sababii mucaa kanaatti. Ati garuu yoona quba nyaatta faatii yoona akkamumatti jirta laata nagaadha fayyaadha jedheen ture dhugaa waaqa. Kunoo hin dhufe kaannoo quba nyaatee amma akkachiin jedhure. Mucaa koo arguu hin dandeenye mucaa koo arguuf mirga dhabeen jira maalii ta'e jira dheetu sinii himate. Kunaa mucaa isaa arguudhaaf murtaa'eef jira siniin jedhagaa. Argitanii dhiirota laalaaqa. Gaafati ol hurgufattee ol kaatee waaqnis namni si gargaaree ol kaatu anadhaa jedha. Anadha.
Mucaan nama taanaan namnumtuu jaallanna beekamtee arganna mucattii xinnoon sun illee faamasiidha bara. Mucaa waan xiyyaa faamasii guddaadha mucattiinis anadha jedhee dhufe. Anadha jedhee dhufe waan inni dhufeef hin beeknu qa. Waan mannecha dhufee anadha jedhee as bahee waggaa meeqatti as baheef hin beeknu. Dura maa as hin baane? Yeroo EBS'n fudhate maa as hin baane? EBS'dha dura yeroo warri ishii ari'an eessa jira? Yeroo abbaan ishii saaxinii isinii bitaa jedhe eessa jira? Saaxinii isinii bita yeroo jedhe abbaan waantiyyaa eessa ture? Eessa ture? Du'ee kee isinii kan du'ee galenna numa warri du'ee galeedha. Du'ee galee awwaala diigee dhufe moo akkam ofii nagaa isaatiin yeroo darbee abbaan isaa jaarsummaa bahaa ture dhageessanitti yoo ta'e tiktookii kanarratti nama guddaa wayii waantiyyaatti jaarsummaa akka jaarsummaa wayii haasa'aa turan jechuudha. Isaan abbaa mucaa jechuudha. Abbiyyuu waantiyyaa nama kan hin beeku garuu abbaa akaakayyuu mucaa jechuudha. Akaakayyuu mucaa waantiyyaati. Haasa'aa turan. Na dubbisii, naa bilbilii jedhaanii turanii jechuudha. Na dubbisii jedhaa turan jechuudha. Egaa ani hin beeku egaa yeroodhuma sana akkana kana jalqaban natti fakkaata. Maqaa keenan dhagaa miidiyaa kanarratti guddaadha jedhaa turan. Argitanii isaanumtu akkadhan. Maqaan kee guddaadha jechuun guddatteetta. Kanaaf si barbaanna. Nama guddate immoo hunduma barbaada akka jedhamuuti. Egaa isaan yeroo sana gaa mari'atanii mirga abbummaa ammaa qabda kan jedhuuni osoma DNA'nis maaliinis hankee miti yoo jette iyyuu DNA'dhaanii marammaramee mirga abbummaa maalis haa ta'u maalis inuma argatta. Yeroo sana ishee barbaaduufis waan qabu jedha kan seeradha. Seerri akka nuun haasofnu miti baay'ee akka nuun miiraan haasofnus miti akka nuun waan hundumaa akkana dura maal godhe jennus miti. Yoo waggaa meeqattis dhufe abbaan abbaadhuma kan jedhudha seerri. Mirgi abbaa fi daa'imnis abbaa ishii baruu maatii baruu mirga qabdi jedha seerri. Nuun garuu maal haasofna seetanii dura maaliif akkas godhee dura maa akkas godhee wayiif dhufee waa barbaacha dhufeenna. Bakka bargee dhugumayyuu namni kun waa barbaacha as bahee malee dhuguma mucaan miidiyaa irratti guddattee mucaa kana namni wallaalee hin jiru EBS irratti guddattee bakka Itoophiyaa miti Eertiraanu mucaa kana beekaa waantiyyaas beekaa. Nan dhabe kan jennee fi iddoo isheen itti baddeen dhabe kan jennee fi amma garuu baay'ee tokko anaan mataa koo na buqqise waan isaa akkamitti akka hin yaadin beeku. Jechuun nan aare baay'ee nan aare jechuun kanaan dura eessa ture eessaa dhufee jedheen aare ani hin beeku. Dhugaa rabbii.